Karaatiin namoonni maqaa Oromootiin naannoo keenya keessatti haala nagaan taaneen jeequu barbaadan naannoo keenya alattis biyyi kun nageenya hin qabdu Oromoon nageenya eegsisuu hin dandeenye Oromoon biyya sirnaan bulchuu hin dandeenye tooftaa jedhuun warra bobba'an hundaaf seeraaf seerratti hundoofne tarkaanfii kan fudhannu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Namni siyaasa keessatti bobba'uu barbaade yaada isaa fidatee yaadaan moo'ee yaadaan caalee argamu alatti jeequmsaan kana booddee aangoo argachuus ta'e ilaalcha siyaasaa dagaagsuu waan hin dandeenyeef ummanni keenya hundi hubachuu kan qabsoofneef aangoo argachuu duwwaa osoo hin taane badhaadhina dhugaa, dimokiraasii dhugaa, sirna federaalaa dhugaa akkasumas walqixxummaaf bilisummaa dhugaa ta'e gonfachuuf waan ta'eef kana gochuu akka dandeenyuuf ijaaramni haaraa kan kanaan duraa kan awwaale akkaataa keenyaaf akka nu toluuf kan ijaarame ta'uusaa hubattanii nu waliin karaa biraatiin namoonni ሀገራችን ናት የተወሰኑ ሀገር አይደለችም የኛ ሀገር ናት የልጆቻችን ሀገር ናት የአባቶቻችን ሀገር ናት እኛ ኦነር ነን እንደ ባለቤት እንደ ራስ ዕቃ መጠበቅ አለብን ሰው ስልኩ እንኳን ሲወድቅበት የሚንቀጠቀጥ ሰው